amma kalaastera wal bira qabne yoo ilaalle waan addaan fagooti haaluma amma mul'atu kanaan akkanatti mul'atu dur midhaan lafti illee duwwaa akkanatti wal qabee hin bahu midhaan kun xaa'oos gayaa argatee sanyiis gayaa argatee rooballee rabbitti kennee amma kana haala amma fakkaatu kanaan oomisha isaa bareeda jira. Asiin dura waan qotee bulaallee akkasuma roobannoo nullee hin qabnu amma ogeessa qonnaatiin kan daranuu kaanii nu gorsee akkasitti gorsa fudhannee amma midhaan kana keessa aramaan tokko hin jiru kagartan kana. Kalaasteraa fi kun walittuu hin dhufuu kanatu caala jechuun oomishallee akkanumatti jettu yoo ilaaltee sitti bareeda. Kanaafuu hektaara yoo duraan 15 25 akka 30 caalu har'a garuu 45 irraa haga 60tti bahaa jira jechuun amma qabatamaan wanni amma argaa jira. Kanaafuu jijjiirama baay'ee jira jechuudha barbaada. Qotee bulaa warra kilaasteraan gurmaa'ee walii warri akkatti facaasee jedhe kun midhaan kun huura tokko hin qabu qulqulluu yeroo fi eeggatee gaawwan ta'eef gadaanaan kuntaala 45 achirraa haga 60tti in arganna abdii rabbiitiin waan jedhu argamas turee jira jechuudha. Kanaaf haalli amma irra jirru haala bareedaa midhaan qulqulluu isin agartan kana abdiidhaan eegaa jirra. Kombaayineerri kan qophaa'ee haamuuf deemu kana tilaakterallee akkanumatti finnee facaafne jechuudha. Kanaaf warri deeggarsaa nuu godhuu malee nuu godhaa jira. Gala qonna afraasaatiin akka godina keenyatti lafa hektaara naannoo 222 fi 673tu misoomaa ture. Kanarraa oomisha naannoo miliyoona 5.6 kan eegnu caalmatti lafa misoomaa ture kana keessa qamadiidhaan lafti ammatti oomisha walitti qabaa jiru lafa hektaara naannoo 88 oli. Kanarraa oomisha naannoo miliyoona 3.1 kan eegnu ta'uu isaati. Caalmatti akkuma argitan oomishni afraasaadha keessattuu qamadiidhaan wal qabatee karaa adda ta'een kilaasteraan lafti kan qophaa'aa ture. Qonnaan bulaan keenya kilaasteraan misoomsaa ture. Paakeejii guutuu ta'e hojiirra oolchaa ture. Qophiin qonnaa makaanaayizeeshiniidhaan qotamaa ture. Tiraakteraan faca'aa ture. Ammatti immoo kombaayineraan walitti qabaa jirra. Waliigala lafti amma arginu kun naannoo hektaara 88 kun kilaastera naannoo 4664 ijaarame. Bal'inaan xiyyeeffannoon addaa itti kennamee kunuunsi garaagaraallee kennamee fi oomisha guddaa oomisha amma naannoo miliyoona 3.1 jennu kan qamadii qofarraa kan eegnu ta'uu isaati jechaadha. Kana jechuun keessattuu imala akka paartii fi mootummaa keenyatti qabanne hirkattummaarraa gara oomishtummaa jennu san milkeessuu keessatti oomishni afraasaa iddoo olaanaa qabaa jechaadha. Kanaaf midhaan kun akkuma argitan gabaadhaafillee sanyiidhaafillee adda baasnee kilaasteraan qulqullina isaa eeggatee jechaadha. Sanyii filatamaadha kan faca'e oomisha guddaallee hektaara irraa yoo xiqqaate kuntaala 60 fi isaa ol kan eegnu ta'uu isaati jechaadha. Oomishaa fi oomishtummaan akka godina Baalee Bahaatti jijjiirama kanaa as jalqabe lafti akka godina Baalee Bahaatti jiru kanaan dura marsaa tokko qofa irraa oomishaa kan turanii fi yaadama paartii badhaadhinaa kana fudhatee qotee bulaan keenya lafa qabsiisuudhaan ergamoota akka paartiitti jiran lafa qabsiisuudhaaf yeroo lama oomishuu kan jalqabe ta'uu isaati. Keessattuu akka biyyaattis akka naannoo keenyaattis galma kilaastera baadiyaa jedhamee kan qabame galmoota afran keessaa tokko nyaataan of danda'uudha. Lammaffaan immoo al ergee bakka buusu alaagalaa bakka buusuudha. Kun al ergee dabaluu fi carraa hojii uumuudha. Galmoottan afran kana lafa qabsiisuudhaaf oomishaa fi oomishtummaan haalli itti gaggeeffamaa jiru godina Baalee Bahaa keessatti haala gaariidhaan oomishaa fi oomishtummaan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Oromiyaa keessatti yeroo sadii bal'inaan hojjenna. Tokko arfaasaa hojjenna, tokko bona qamadii fi kuduraalee adda addaa hojjenna. Ganna keessa immoo oomishni guddaan hin beekama isatti hojjetama. Bona keessatti bara kana arfaasaadhaan hektaara miliyoona 1.7 karoorfannee miliyoona 1.8 walii raawwanneerra. Isarraa kaa miliyoona 40 ol oomisha naannoo miliyoona 41tti kan ta'u sassaabuu qabna jennee hojjenna.
Isa keessaa inni guddaan tokko qamadiidha. Qamadii hektaara 400 irrattidha kan hojjechaa jirru. Guyyaa addaa dabalatee naannoo miliyoona 6.7tti akkasii qamadii qofaa midhaan sassaabuu dandeenyee jirra. Naannoo hektaara 251 irra ta'u. Walumaa galatti ilaaltu Oromiyaan baay'ee haala qilleensaa hedduu qabdi. Heddummina haala qilleensaa ishee sanaan ol barree yeroo isaa adda baafannee beekne arfaasa irratti bona irratti ganna irratti keeroo kam hojjechuu danda'uudha qabna oomisha akkamitti argachuu dandeenya jedhu pootashaala isaan barreef isa kana kan hojjetamaa jiru guyyaa dhaallee isa kan agarsiisu har'uma kun amma baalee baaratti nagarru harreen kun hundi isaatuu aanaa keessatti qamadii fi oomishoota adda addaa oomishoota hiddaas baay'ee qabdi shunkurtii yeroo darbe ilaalatti turre midhaan dheedhiin isin jira asirratti midhaan dibataas nuugii fa'aa dabalatee bal'inaan hojjechaa turan baay'ee ajaa'ibsiisaa fi Oromiyaan waan gumaachuudhaa qabdu biyyaaf qixa gumaachuudhaa qabduun guutumatti sofixoo baatti karaan ittiin gumaachaa jirtu garuu karaa baay'ee abdii qabeessaa fi hundaaf ta'uu danda'u akka ta'ee fi baaleen ba'aa immoo as keessatti baay'ee muuxannoo guddaa kan dabarsudha jennee qabachuu dandeenya jechaadha.